Kana dinnicha kana nu argitan dinnicha kana lafa nu goota deemte yoo ani ilaalu dheedhidha yoo ani ilaalu akkam Atoo maal jetta? Maal sitti dhaga'eeti? Anamo anama ani affeellamaa se'ee tanan qoloqqoluu dhaqee udah qoloqqolamu didee achiin boodatti olaalu yabaa ta'edha. Achiin boodatti dheedhidha. Achiin anniise. Achiin biraan kilaluun jedheen. Garuu isinii beeloftanii dhuftaniiti amma? Yaa? Amma nyaanni kana kan isinii qophee hin jiru hamaan nyaattu dha? Amma kanuma fiilamu. Ishii harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akka mul'atanii nagaa keessanii jira jirtu isinii jedha. Egaa har'as immoo xiqqoo ammas deebi'een jira. Kunis maal beektanii amma immoo torbee darbee akkuma isiniin jedhe manan ture maatii manaa san ture jechuudha akkuma isiniin jedhe. Egaa guyyaa kaleessa irraa kaasee immoo haati miliyoonis barnoota fi leenjii xumurteerti gara maatii ofiitti deebite jechuudha. Egaa kaanis amma har'a guyyaan har'aa guyyaa kibxata jechuudha. Kibxata amma sa'aatii kana reefuun gala gara manaan galee gallaan immoo haati miliyoon akka jarraa mana baaburaa jechuudha. Baabura yookaan of jennaan baaburaan mana baaburaati achan naqaa itti deemte amma sa'aatii meeqatti deemte jechuudha. Amma sa'aatii 5 barataan galuu ga'ee jechuudha. Amma innaan inni barataan kun isaan dhufa yoo dhufanii misaadhaa beelanii dhufu waan haa kennii fi naan jettee deemte. Maatis lafa goota hubcoo deemtaa gadi bittuu dhaqqabe naan deemaa na qofaadhe waa kennii fi yoo dhufan gana obboroo baanii beelanii dhufu naan jettee deemte. Tole bakka dhufanii watuu kan deebitaa yookaan nan kennaa bakka deemu jedheeni. Egaa nyaanni isaanii kennamu immoo qophaa'eera. Qopheessitee deemte. Ani amma waggaa dhufan ishii na gaafatu. Amma dhufu gaan amma sa'aatii 6 ta'e. Ishii na gaafatu. Yoo na gaafatan kanaani ishiin jirtu jedhaani miirri isaan irraa mul'atu kan namni alaa'u galee waa baay'ee yaadatamatti hin beelaa hin dhoobata. Amma waggaa kana ishiin jirtu waa kenniif naan jette isinii kan kennaa harka dhiqadhaan jedha. Inka harka dhiqatu gammachuudhaan kan namni dafee waa jechuudhaaf daa'ima dhiisatii jabaanu akkasi. Amma innaa gizee isaan amma harka dhiqatanii taa'an jedhaani ka'ee tananii maalan godhatedha. Wanni isaanii fidu. Maqaan isaa dinnicha jira. Dinnichi wayii lafa jira. Lafa gootee deemte. Isaa garuu inni nyaatamu miti. Hanganaa hojjechuu hedduu. Amma dinnicha kananii amma isaanii nyaata jira misaa jira hojjettee deemtee misaa isaanii fiduuf. Ani faallaa isaanii maal fidaaf seetan. Dinnicha dheedhii jira. Dinnicha dheedhii kana albeedhaan bakka 3-4 muree sittan agarsiisa dinnicha kana amma. Eshi innaa akkasan jedhaan jedhee isinitti himeen ture. Amma ani jedha seetanii. Anis amma akkuna kana jechuudha. Itti mul'achaa jira. Kanani lama inni bakka lama godhe jechuudha akka itti muree. Haala kanaan mureetu jechuudha. Kanaan muree tanana amma dhufu yeroon gaa jira sa'aatii 6 darbeera. Amma dhufan kana haati miliyooni hangan dhufutti wanni jedhuun jechuudha. Hangan dhufutti kana nyaachaan eegaa amma dhufaa hubcoo geetan amma taran deebi'aa hawaasni hojjedhatti waggaa deetetti kana kenniif naan jetteen jedhaani akkuma dhufan isaan beela'aadha. Kan akkasumatti fuudhee jala kaa'a. Jalan godhaa. Meeqa muddamaan kan qabanitti namni ala turee dhufe hin beelaa. Kana piraankii isaan godhuun barbaade maatii kiyya jechuudha. Mee maal akka isaan dubbatan miira isaanitti dhagahamu. Kan waliin laalu taa'aa dhufanii amma kan kaameraa kiyya qopheeffadheen amma barri alaan hin cufadhe jechuudha akka duraanii bananii seenatti sirriitti hin cufee yoon akka inni akka ka'u hin jalaa banaa akka viidiyoo kana aganaasutti akkanatti hin dhufne dheetanan ijoolleen daddarbaa jirti. Kanaaf egaa xumurri isaa maal akka ta'u akkam akka ta'u kan waliin laalu ta'a hangasiif
turtiin keessan nafaan haa ta'u isiniin jedha. Yaa baratanii jechuudha. Akkuma kun guyyaa dheengaddaa isaanuu addatti viidiyoo hojjetan waa'ee meeshaa qulqulleessuudhaan dhagaa sanaa isaanii garuu namoonni argitanillee akkan maanii muuxannoo fudhachaa deeman namni. Kanumarraan ka'a. Egaa kanaa fi piraankii isaan godhanii tananii yaadee intas akka hidhee tananii abdii qaba kana. Wanni naqqaanii wanni beekanii jiru waan ta'eef akkuma seenanii ani kana door godhee tananii harka dhiqadhaa hidhee tanaan kennaafi kan waliin ilaallu ta'a. Turtiin keessan jechuu barbaade tanaan gaseef. Lafa ergaa hojii deemtu uffata jijjiirradhaati. Bakka ishii sin argiteeti. Dafa kottati hin deemtu. Daf. Dafka. Jijjiiranne ijoollee. Lafa sa'aatii maal gocha gubdenar? Sa'aatii meeqatti dhufaa maa turtan? On ture sa'aatii ilaallattanii dafaa kottan. Lafaan deemtu kotta dafaati kursii horadhaati. Isaa. Waan daftu? Jijjiiratee yaa dhufuun illee. Maa turtan irra maal taata? Saameedha. Sa'aatii saddeeqa. Ammatti. Sa'aatii meeqatti ba'a? Jaa. Maali sa'aatii lama maa turta? Saa lama homtu. Lafa amma yoo misaan nyaatan jentu kursii harka dhiqadhaa dafa bishaan. Eegalan. Lafa sin erga bakka ishii sin ergite deemtanii waa fiddanii jirtu. Maaliif hin naqsi? Sinittani maa? Yoo nama nyaadhatti lafa. Sa'aatiin isaa ammaadha. Sa'aatii saddeetitti amma sa'aatii jaabdanii kadhatan yoo. Maal jaaruu biti baatutti akkamitti kan hunda seechaa? Ja'uma kana jaabdanii kadhatan. Deemtaa harka dhiqadhaa isaa deemi. Ergaa deemtu hin jechaan jiru. Ergaa maali? Eetta deeman hojjeta shamwaanitti. Lafaan suuqii hidhattanii jirtu waa bittanii jirtu. Maaliif hin? Jettanii maa? Isha bu'aniin. Harka dhiqadhaa. Dafee Waan nyaatan ishee. Sa'aatiin beelofte lafaan. Dafa sa'aatii yeroon gubaa jirtu dafa. Maali quufeeyyu? Quufeeyyuu. Ishiin ammaan dhufaa jirti amma agas ishiin dhuftutti kuno dhaxxanii yommuu bittaanii kuno maramaa sun maali? Maramaa maalidha? Kuno akkatti maramee dheerachuu qaqallatee too. Paastaa? Paastaa miti.
Nah kita kan kun warqata kiyya qal'atee akkaataa shagamee akkasuma. Paasta. Dheeraa sun. Paasta. Paasta. Bakka isa isin hojjechuu edda ishiin amma dhufteera. Isa bittanii waan agasii dinnicha ana nyaadhatee bittanii waan hojjetanii. Kumaal. Maali nyaadha dini? Maali kun kichuun? Jechuun maali? Kichuun amee qamas ilaal. Affee lama itti natti hin deemte. Meelaan. Meelaan. Tuwa? Eegasu bakka paasta illee nyaannu. Bilchaanne? Eegasu paasta illee nyaannu. Tun akkamti kana lafa isinii goota reeshiin lafa isinii goota deemtanti? Namni akkanaa kan ammoo nama godhani. Abeet abeet. Beeloftanii kana nyaattu reem? Mee maal jetta? Kan isinii qopheessite? Nyaarra. Amma nyaanni isin jiru maal nyaattu? Firaankiidha. Firaankiidha isin lachuu. Innoo garanta. Nagartee amma? Munoo daa garaan dha. Argitani? Maal jettanii akkaataa turte amma? Maali? Maal siin fakkaata? Amma Firaanki. Firaanki nutti fakkaatu. Maal fakkaata? Kana dinnicha. Affeellama seenee nyaannee tollee qoyi tokko barbareen qabaayyuu. Inni bilchaataa ta'uu oolu yaaddu. Can qabu. Lakki gubbaarra jabaatina. Mee cangunci hamuuyyu gubbaarra miti gunci hamuuyyu chee. Amma piraankii taatanii dhiisa. Dhuguma seetanii itti fiinne sinu. Mee amma kabajamtootani nagaadhaan yaa. Jira kan nagaa gaafadhaa kan. Egaa dammoo viidiyoo ofii kecha hin hojjenneera. Hordoftoota keenya har'as dirriba haati kana dinnicha kana nu argitan dinnicha kana lafa nu goota deemte yoo ani ilaalu dheedhidha yoo ani ilaalu akkami. Atoo maal jetta? Maal sitti dhaga'ameeti? Anama ani affeellamaa seera tanan qoloqoluu dhaqee udah qoloqolamu di achiin boodatti olaalu jabaa ta'edha. Achiin boodatti dheedhidha. Achiin anniise. Achiin biraan kilaluun jedheen. Garuu isin beeloftanii dhuftaniiti amma? Yaa? Amma nyaanni kana kaasinii qophee hin jiru maal nyaattu ture? Amma kanuma affeellamu. Isuma affeeltu deebiftanii? Haa ta'u ishii naa.